dubartittiin mootittiin abaaboon ummata Muhammad keessaa baate lafa gammoojjii dhokkaa'e lafa awwaara akhlaaqni bade keessaan ol baatee seenaa dalayde guyyaa tokko gaala yaabbattee maatii isii wajjin gara Makkatal Mukarramaa dhufte. Bagdaad irraa haga Makkaa kiiloomeetirii 1,000 oli. Karaa kanarra bishaan hin jiru, hoteelli hin jiru, wanti nyaatanii dhugan bakkatti boqatan tokko hin jiru. Dheebuu fi dhiibbaa rakkoo ummanni fuula Rabbii keessummoonni Rabbii gara mana Rabbii deeman argan argite karaa kiiloomeetirii 1,000 kanarratti intallitu. Intala distii qofa dhiixee uffata qofa kaawiyaa gootee shunkurtii qofa cirtee duniyaa irraan deemte. Macaashat linafsihaa ummata Muhammadii projektii alaabaa ummata Muhammad ol fuute. Kiiloomeetirii 1,000 kana hunda irratti osoo deemtu rakkoo ummanni hujjaajotaa karaa Bagdaad irraa ka'anii haga Makkatal Mukarramaa مرورا بمدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم مدينة نبي محمد بن دبرني ركو إنسان أرجن أركت حجي كان كيستي أبو أمتك ناتي في نيات أمتك ناتي في جتة كما بكا كما شنتمي لما بافت ميك جتشو كما بكا كما بكا شنتمي لما جتشون مليون شنتمي لما درهم مليون شنتمي لما بافت حجي تك كيستي هذا قبينة تكا كان دقيسني أمة محمد كيست درهم مليون شنتمي لما أمة محمد قد نيت